We demand justice for Oromo people. We demand freedom in Ethiopia. We demand peace in Ethiopia. We demand justice in Oromia. Stop arresting Oromo people. Stop killing Oromo people. Oromo lives matter. Oromo lives matter. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must leave. Abiy must leave. Abiy must go. We don't need Abiy. We need justice. We need justice. We need justice. Oromo people need freedom. Oromo people need freedom. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Abiy is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Stop killing women. Stop killing children. Stop killing children. Stop killing Oromo children. We need freedom. We need freedom. We need justice. No peace. No peace. No peace. No peace in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Ethiopia. May I get out of the thing now? Ufurakazi unasa. Afan rafu. Kirana na biyyu darat ke ko wada karun ko abalen kiya wari hayun jira shekoti jira ana sakki khanin be isinir rawa be khanin tayi akka Oromo takkatti akkan ta Oromo takkatti wannan dage mu diga yarra wajib ko da kasini dubbachu fi mare hayun jira be khaje Mai ke ban. wa'anne qabna lakin mal dabne wali hogganamu wali abbomu dabne dirti teenya dhugaani mun firummaan hin baddu Hoogganaan Oromoo waliin ta'u hoogganaan Oromoo waan inni waliin taasise dubbachuullee hin ta'u garuu isinii haa galu ana afaan faranjiitti dubbadhu faranjii miti ani Oromummaan na dhageema dardarri keenyaaf qarreen ta'e himtee jirti immoo ani isinii kanaafiin himuuf qaba isi yaadachiisuu ni beeytanii walii haa obboomnu walii haa dirmannu Oromoo wal malee qabdu maa wali kijibna mootummaa tonallee dhugaattii machuun gaarii adawwii fi firoo dummeeffachuu garuu nuti akkami maali jirra takkaan keenya arra Oromoon hanganumaa taa'astaaf hangar jirtu mee dhugaa walii haa himu bar namni yoo iftee dhugaa fi hime bilisooma maa wali kijibna saalaala jennee tuutu dubbannee galu wallaahi saniifu dhaabni Oromoo cufa dhaaba keenya yoo Oromoo dalagu ta'e nuti namaa mi kafeen dhaaba Oromoo dalagu feena dalagu dalaynaan ni qeeballa dalagu baannaan gara doomi hatuuf jennee bira kun saniifuu ilmaan Oromoon waraabee isaa nyaachuu jiru Oromiyaatti dhiigni isin haa danfu maan yoomima nama taa'e anarraa jalqabi arra maran gurru silaan dhugumaan Oromummaan nu dhageenye hogguu waa'ee jira jaan alaabaa qabannee tolfannee makiinaa teenya itti goonaa dhufu Oromummaan goon iji walitti kijin saniifuu abboleen Oromoo abbootiin Oromoo sabaa sablammiin Oromoo hiliis nuti yoo hantufa keenya tufnellee wayyaanee usurraa baasne abiyyi naftanyicha haadha nyaate fixaalaa abbaan beeyin Oromoo keenyaa ni tokko nama abbaa itti qaade namni abbaa beeku ahaa hoo gaafata kun abbaa isaa dubbe
Galaqaba, naftanya. Ilmaan Oromoo dammaqaa biyya teessanitti abboomuu qabdan. Abboomuun immoo akkanuma ta'anii diimi. Na barataan keenya barnootaan. Waddaan duwwaa waraanni keenyas waraanaan. Kan alaa beekuuf qalama. Hayyootiin keenyas mudhii maaliif qabdee qarshii qabdu kannaa. Gabbarri keenyaa qabsoon akkasi. Rabbi sodaadhaan nuti guyyaa tokko bilisoomne uumaa yoo billa. Yoo billa eenyeen muka goote. Nuti barbaadu gargaarsa bira. Oromoon wal malee qabdu. Paartii namuu habee garuu ni qabna. Paartiin booda. Ammoo uummata keenya. Haawwan keenya darbeetti ta'a. Uummata keenya mana hidhaa dhabanii guutanii mana muskuulatti hidhaman. San isinitti dhagahamu. Nuti dhiiga Oromooti as dhufnee maaliif hidhina? Nama maasatii muskuulatti dhufe. Irra guddaan Oromoon akka nu gootu. Tigireen akka nu gooti. Maarree jettanii bobbochanii dhuftan. Alamaa hidhimtan. Maa Oromoo sanii dhaabbanniisi. Maa saalota irratti baqiidhaa of Oromummaa tana qofti. Sanii kun dhugaa walii himna kijibina. Isin qabsaawaa dura namni qarshii qabu. Qawwee uummata keenya hambinne Oromoon dhiiran taatu. Dhiirri qawwuma. Ana mantarti dhalaa qawwee qaba dhiira kudhanii garagalchu. Maali kijibna? Qawwee lamaa bitaa. Yoo dandabdan gargar ijaarratti akkoo bite. Namni matama turti qaale. Oromoon biyya tokko bilisoomti. Oromoontu Oromiyaati. Oromoontu Oromiyaati. Oromoon nuti waliin sabnu wal jaalannaa. Oromoo wal bira dhaabbanna. Oromoon Oromoo malee hin qabdu. Oromoon karaa bal'achuun qabdu ammaa booda. Namni kunis ta'e namaa ta'a. Oromoon turee fi haa taatu gaarumminaan manarraayi. Abbaa manaa kajaartiin hin taane ilmaan taane yoo arabee waa godhe sangawwaa jennaan. Oromoon amma maalee nu godhe danyaa maalee mee ilaalla. Diplomaasii dubbateettan tureen ta'a. Diplomaasii maal deessan addunyaan nama humna qabdu deeggartu. Oromoon humna qabaatanii deeggaramtu. Viva Oromiyaa! Viva Oromiyaa! Viva Oromiyaa! Ilmaan Oromoo galatoomaa. Akka ilmaan hin dhufa nageetti. hedduu galatoomaa keenya hannaa beektanii sagaleen isin irraan tan asirraa tokkottuuni hawaasa keenya amma bartorbaan kana ture mormiin taqarreeti ture miti sagaleen isin tuntuu qarree dhibbaatan meeqa biyya jirtuuf sagalee taatee achuu haa galatoomtuuf onni akkasii tan biyya teenyaa biyya irratti yaamanne akkasii mootummaan Itoophiyaadha zaman afan maaliif gadi galtanii maallaqaatu seene lubbuun isaa geesse lubbuun isaa hanqatte qaanyii waan ajaa'ibaa maallaqa garagale manta lubbuu Oromoo hafateeti haala maallaqaa garagale maaliif nama ajjeesuuf jiru waraanni gamana deemuudhaaf maallaqatti ajimamti maallaqa fitatee amma hara maallaqa fitateeni hara nama saamuuf deebi'e kanaafuu nuti immoo asii qabsoota galgalaa ganama firiirsuu qabna daawun abi Down, Abi! Me sagale me Oromo. Oye, menni register, menni.
justice. We want justice. Free. Jawar Mohammed. Jawar Mohammed kitung lagi. Kajian bekerja. Free. Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Free. Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Free. Bekala Garba. Bekala Garba. Free Lammi Benya. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Bekele Garba. Free Hamza Borena. Free justice. Ethiopia. We need democracy. Ethiopia. Stop supporting Ethiopian government. Okay. We need justice. We need equality. We need democracy. We need democracy. Justice. Justice. For Hajan Hundessa. Justice. For Hajan Hundessa. Barugas. Obodu Dr. Dhugaasaa hiriira mormii magaalaa Stavanger guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru kanarratti mee haala kamiin ilaalta hiriira har'aa hirmaannaa uummataatiifis akkanumas hamileen uummanni qabu akkamitti ilaalta gaaffii jedhuun eegalamee dhiyaadhu. Akkuma beekamu ji'oota lamaan dabree biyya alaa kanaa ilmaan Oromoo ciisanii bulaan jiranii biyyoota addunyaa hunda keessatti yeroo garagaraatti magaalaa garagaraa keessatti sabni keenya sagalee isaa dhageessaa jira. Mootummaa Itoophiyaadha. Mootummaa Oromoo fi Oromummaa balleessuudhaaf deemu kanarratti fincila guddaa keessaa alaan kaasee jira. Akkami haga ammatti wanni kun bu'aa buusee jira itti yaadamu akkami?
Dr. Galatoma gaafii dhumaan isin gaafachuu barbaadu mootummaan kun ka saba guddaa saba bal'aa saba Oromoo saba siyaasa biyya sanii dinagdee biyya sanii hawaasummaa biyya sanii guutumaan guutuutti dhuunfatee harkaa qabu kana dhibbarraa dhibbatti labsii argitee guggaa sanyii irratti labsee oofaa jira. Wanni kuni mootummaa ummata hinjifate kanaan dura seenaa keessatti dhageessanii beeytu. Mootummaan kuni umrii qaba akkamitti ilaaltume? Ijaaramu biyyattii irraa wayyaa qabeetii uummanni ijaara biyya sanaa kumaatamatti kaffaluu waan biyya sana keessatti Oromootti ijaaramu gaafa qabsoosaaf falmee argatee jiru xumuratu mu hafe xumura irra dhiyeessinee fi uummanni Oromoo gara badhaadha uummanni Oromoo gara laafessa itti fakkaatee afaaniin sobamee beekaan Oromoo osoo hin beekin goyyoo meeti qabsoo irratti gochuu qabu dabarsee mootummaa kanatti kenna warra afaan Oromoo danda'an warra bara baraan ergamuu barantu afaan sobanii qabsoo kana gara dabarsan qabsoo Oromoo kumaatama inni Oromoo meeqaan itti dhangala'e gara darbe kun immoo gara laafina Oromoo irraati kun irraa dogoggora kanarraa barannee uummanni Oromoo akkuma qabsoo isaatiin mootummaa wayyaanee jigsee amma mootummaan qabii addunyaatti hoogganamu qabate kan yeroo gabaabaa keessatti akka guddise bilisummaa uummata isaa fi walabummaa biyya isaa akka fedhii uummataa irratti kan ta'e akka gonfatu shakkii tokko hin qabu. Kan manqatu waa xiqqoodha. Waa xiqqoo sana wal dhageettiidhaan walirratti walii hirmaannee wal faana taanee injifannoodhaan boolabuu hin jalqabu hundaati. Kan namoonni injifannaa yeroo isaa gabaabaa. Mootummaan kun dhufeera jechuu dandeenya. Garuu amma kunuutti garuu dhimmoota keenya lafarraa duugaa jira. Kun muqaamu qabsoodha. Inni hafetti hundeessu boodamne. Dr. Galatoma dhumarratti dhaamsi isin hawaasa Stavanger ka biyya Norweetii akkanumas Oromoo diaspooraa biyya duniyaa keessa jiranii fi uummata Oromoo bal'aa biyya keessa jiru dhaamsi dhumarratti jecha gabaabaan dhaamsattuu maaltu jiru? keessa jiru kana keessa gobannoon qatee jiru humna mooran kanneen kanaaf waraana bilisummaa Oromoo keessa inni biyya keessa jiru inni biyya alaa jirus bal'inni harkaa qabu tokko waraana bilisummaa Oromoo harkaa qabu hundaan kanaaf waraana bilisummaa Oromoo dhaabbannee harkaa waan qabnu qabeenya keenya biyya alaa jiru keessumaa dinagdeedhaan waraana kana qopheessinee bira dhaabbannee akka waan barbaadne gonfannu waan tasbisha gosaa kanaaf booru fakkeenyaaf global robot support task force. We demand justice for Oromo people. We demand freedom in Ethiopia. We demand peace in Ethiopia. We demand justice in Oromia. Stop arresting Oromo people. Stop killing Oromo people. Oromo lives matter. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Abiy must go. Abiy must leave. Abiy must go. We don't need Abiy. We need justice.
We need justice. We need justice. Oromo people need freedom. Oromo people need freedom. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Abiy is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Stop killing women. Stop killing children. Stop killing children. Stop killing Oromo children. We need freedom. We need freedom. We need justice. No peace. No peace. No peace. No peace in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Ethiopia. May America for the Kenya. ufirraa kaasi yoona san afaan irraa Kirana Nabiyyu nu darake tu muata kanun ko abbaleen kiyya warri hayyuun nu hayyuu jira sheekootii jira ala sakki khaniin be isinirra waa beekee khaniin ta'in akka haala Oromoo takkatti akka intala Oromoo takkatti waan na dhageemu dhiiga kiyyarra waan xiqqoo takka isinii dubbachuufi malee hayyuu jira beekaa jira waan qabna laakiin maal dhabne walii hoogganamuu walii abboomuu dhabne dhiirti teenya dhugaanii mulfirummaan hin baddu hoogganaan Oromoo waliin ta'u hoogganaan Oromoo waan ni waliin ta'u asitti dubbachuullee hin ta'u garuu isinii haa galu ana afaan faranjiitti hin dubbadhu faranjii miti ana Oromummaan na dhageena dardarri keenyaaf qarreen ta'e himtee jirti immoo ani isinii kanaafiin himuuf qaba isi yaadachiisuu ni beeytanii walii haa obboomnu walii haa dirmannu Oromoo wal malee qabdu maa waliin kijibna mootummaa kanallee dhugaattii bachuun gaarii adawwii fi fira dummeeffachuu garuu nuti akkami maaliif jirra tokko takkaan keenya arra Oromoon hanganumaa taa'astaafaan kan jirtu mee dhugaa walii haa himu bar namni yoo iftee dhugaa ifi hime bilisooma maa waliin kijibna saalaala jennee tuutu dubbannee galu wallaahi saniifu dhaabni Oromoo cufa dhaaba keenya yoo Oromoo dalagute nuti namaa mi kafeen dhaaba Oromoo dalagu feena dalaguu dalaynaan ni qeeballe dalaguu baannaan gara doomi hagiriif jennee bira kun saniifuu ilmaan Oromoon waraabee isaa nyaachuu jiru Oromiyaatti dhiigni isin haa danfu maan yoomimi nama taa'alle anarraa jalqabi array malan kun silaan dhugumaan Oromummaan nu dhageenye hogguu waa'ee jira jaan alaabaa qabannee tolfanne makiinaa teenya itti goonaa dhufu Oromummaan goon iji walitti kijin saniifuu abbaleen Oromoo abbootiin Oromoo sabaa sablammiin Oromoo please nuti yoo hantufa keenya tufnellee wayyaanee usurraa baasne abiyyi naftanyicha haadha nyaate diqaalaa abbaan beeyin Oromoo keenyaa miidhagu nama abbaa ifi qaade namni abbaa beeku akaakoo gaafata kun abbaa isaatu beeku manaama haadha isaa nu hima haadha xiyyaatuun nu busaan ta'a meen haadha qabnu maraama nu busa haadha isaa ta'a naftanyichi nuti naftanyicha turraa darbine wayyaanee turraa darbine nutumaatutu nama Oromoo gara bal'anna intalti garaa saamtuufi abbaleessarraa ulfooytii jira lakkii jettuun beeyu lola ammaa booda hay waan taatan darga qaamee dardarri ta'inne hay wallaahi akkallee naanna'ina lubbuu teessanii fi maabbuu galtanna lubbuu jaartii bira raftan lubbuu bireetti bira keessan yaadadha abbaleeyyi ta'in waraabessaa jira feda wallaahi akkoomni guddiin jiru dhiiga kiyyaa lagafu abbaleeyyi kiyya isin cufa diinti takana kaasin darbuu qabdu wallaahi Oromoon guyyaa tokko yoo namni والله قوي انه رامبر باسس ورموني في ورسخه داود نفتنيا جلاقبا نفتنيا
Polisi. Maa saaloo darbatee inni bareedaa of Oromoo tana qofti sanii kun dhugaa walii himna kijibina isin qabsaawaa dura namni qarshii qabu qawwee uummata keenya hambinne Oromoon dhiira taatu dhiirri qawwuma ana mantatti dhalaa qawwee qaba dhiira kudhanii garagalchu maali kijibna qawwee lamaa bita yoo dadhabdan gargar yaarata kooffite namni matamata jibaale Oromoo biyya tokko bilisoomti Oromoon tu Oromiyaati Oromoon tu Oromiyaati Oromoon mutuwaan ibsan wal jaalanna Oromoon bira dhaabbanna Oromoon Oromoo maree qabdu Oromoon karaa bal'achuun qabdu ammaa booda namni kuif ta'e namaa ta'a Oromoon turee fi haa taatu gaarummaa manarraa abbaa manaa hajaartiin hin taane ilmaan taane yoo arabee waa godhe sangawwaa jennaan Oromoon amma maalee nu godhe danyaa maalee mee ilaalla diplomaasii dubbateetta tureen ta'a diplomaasii maal odeessan addunyaan nama humna qabdu deeggartu Oromoon humna qabaatanii deeggaramtu viva Oromiyaa viva Oromiyaa viva Oromiyaa ilmaan Oromoo galatooma ilmaan inni dhufa nageetti. hedduu galatoomii uummatanya hannaa beektanii sagaleen isin irraan kana sirraa tokkotuuni hawaasa keenya amma bartorbaan kana ture mormiin taqarreetti ture miti sagaleen isin tuntuu qarree dhibbaatan meeqa biyya jirtuuf sagalee taatee achuu haa galatoomtuuf onni akkasii sana biyya teenyaaf irratti yaamanne akkasii mootummaan Itoophiyaadha zamana halmaanitti gadi galtanii maallaqaatu seene lubbuun isaa geesse lubbuun isaa hanqatte qaanyii waan ajaa'ibaa maallaqa itti argate manta lubbuu Oromoo hafateeti haala maallaqaa garagale maaliif nama ajjeesuuf jiru waraanni gamana deemuudhaaf maallaqatti ajajamti maallaqa fitatee amma hara maallaqa fitateeni hara nama saamuufi deebi'e kanaafuu nuti immoo asii qabsoota galgalaa gara firiirsuu qabna daawun abi Down, Abi! Mee sagalee mee Oromoo. ويمني رجعت ويمني Lammi Benya, free all political prisoners, free all political prisoners, free Jawar Mohammed, free Bakala Garba, free Hamza Borana, Free justice. Ethiopia. We need democracy. Ethiopia. Stop supporting Ethiopian government. Okay. We need justice. We need equality. We need democracy.
Ethiopia. We demand justice in Oromia. Stop arresting Oromo people. Stop killing Oromo people. Oromo lives matter. Oromo lives matter. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy is a killer. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must leave. Abiy must leave. Abiy must go. We don't need Abiy. We need justice. We need justice. We need justice. Oromo people need freedom. Oromo people need freedom. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Abiy is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Stop killing women. Stop killing children. Stop killing children. Stop killing Oromo children. We need freedom. We need freedom. We need justice. No peace. No peace. No peace. No peace in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Ethiopia. May I make a vote? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ufirraa kaasi yoona sana. Afaan raafa. Karameellaan garebe. Kanamu. Ayyee maali. Kiroonaan abiyyuu nu dararkeetu bu'aata kan gootu. Abbaleen kiyya warri hayyuu jira, sheekootii jira, alasakii kaniin bee isinirra waa beekee kaniin ta'in akka haadha Oromoo takkatti, akka intala Oromoo takkatti waan nan dhageemu dhiiga kiyyarra waan xiqqoo takka isinii dubbachuufi malee hayyuu jira, beekaa jira. Lo'ollee qabna. Laakiin maal dhabne? Walii hoogganamuu walii abboomuu dhabne dhiirti teenya dhugaanii mulfirummaan hin baddu. Hoogganaan Oromoo waliin ta'u. Hoogganaan Oromoo waan inni waliin taasise dubbachuullee hin ta'u garuu isinii haa galu. Ana afaan faranjiitti hin dubbadhu faranjii miti ani Oromoo. Oromummaan na dhageena dardarri keenyaaf qarreen ta'e himtee jirti. Immoo ani isinii kanaafiin himuuf qaba. Isin yaadachiisuu ni beeytanii. Walii haa obboomnu. Walii haa dirmannu. Oromoo wal malee qabdu. Maa wali kijibna. Mootummaa tonallee dhugaattii machuun gaarii. Adawwii fi fira addummeeffachuu. Garuu nuti akkami maaliif jirra takkaan keenya. Arra Oromoon hanganumaa taa'astaaf hangar jirtu. Mee dhugaa walii haa himu. Bar namni yoo iftee dhugaa fi hime bilisooma. Maa wali kijibna saalaala jennee tuutu dubbannee galu. Wallaahi saniifu dhaabni Oromoo cufa dhaaba keenya yoo Oromoo dalagu ta'e nuti namaa mi kafeen dhaaba Oromoo dalagu feena. Dalaguu dalaynaan ni qeeballe dalaguu baannaan gara doomi kabiriif jennee bira kun. Saniifuu ilmaan Oromoon waraabee isaa nyaachuu jiru Oromiyaatti. Dhiigni isin haa darbu. Maal yoo nama taa'an anarraa jalqabi. Arra maran gurru silaan dhugumaan Oromummaan nu dhageenye. Hogguu waa'ee jira jaan alaabaa qabannee tolfannee makiinaa teenya itti goonaa dhufu Oromummaan goon. Iji walitti kijin. Saniifuu abboleen Oromoo, abbootiin Oromoo, sabaa sablammiin Oromoo, hiliis nuti yoo hantufa keenya tufnellee wayyaanee usurraa baasne abiyyi naftanyicha haadha nyaate biqaalaa abbaan beeyin Oromoo keenyaa ni tokko. Nama abbaa ifii qaade namni abbaa beeku akaakoo gaafata. Kun abbaa isaatu beeku manaama haadha isaa nu hima. Haadha xiyyaatu nu kusaan ta'a. Meen haadha sammu maraama. Nuti haadha isaa jaallataniitti nuti naftanyicha birraa darbine wayyaanee birraa darbine nutumaatutu nama Oromoon gara bal'anne. Isatti garaa
Galaqaba naftanya. Hedduu galata uummatanii hannaa beekanii sagaleen isin irraan kan asirraa tokkotti hawaasa keenya amma bartorbaan kana ture mormiin taqarreetti ture miti sagaleen isin tunjubuu qarree dhibbaatan meeqa biyya jirtuuf sagalee taatee achuu haa galatamtuuf onni akkasii sana biyya keenyaaf illee irratti yaamanne akkasii mootummaan Itoophiyaadhaa zaman afalmaan itti gadi galchanii maallaqaatu seene lubbuun isaa geesse lubbuun isaa hanqatte qaanyii waan ajaa'ibaa maallaqa garagale manta lubbuu Oromoo hafateeti haa maallaqa garagale maaliif nama ajjeesuuf furu waraanni gamana deemuudhaaf maallaqatti ajajamamti maallaqa fitatee amma maallaqa fitateeni hara nama saamuuf deebi'e kanaafuu nuti immoo asii qabsoota galgalaa gara firiirsuu qabna daawun abi Mee sagalee mee Oromoo. OMN register, OMN. Ethiopia. We need freedom.
Namdi. Kaceellat ja. Free. Jawar Muhammad. Free. Jawar Muhammad. Free. Free. Lammi Benya. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free Jawar Muhammad. Free Bakkala Garba. Free Hamza Borana. Free justice. Ethiopia. We need democracy. Ethiopia. Stop supporting Ethiopian government. Okay. We need justice. We need equality. We need democracy. We need democracy. Justice. For Hajan Hundessa. Justice. For Hajan Hundessa. Burgas. Obodu Dr. Dugasa hiriira mormii magaalaa Stavanger guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru kanarratti mee haala kamiin ilaalta hiriira har'aa hirmaannaa uummataatiifis akkanumas hamileen uummanni qabu akkamitti ilaalta gaaffii jedhuun eegalamee dhiyaadhu. Akkuma beekamu ji'oota lamaan dabree biyya alaa kanaa ilmaan Oromoo ciisanii bulaan jiranii biyyoota addunyaa hunda keessatti yeroo garagaraatti magaalaa garagaraa keessatti sabni keenya sagalee isaa dhageessaa jira. Mootummaa Itoophiyaadha. Mootummaa Oromoo fi Oromummaa balleessuudhaaf deemu kanarratti fincila guddaa keessaa alaan kaasee jira. Akkami haga ammatti wanni kun bu'aa buusee jira itti yaadamu akkami? Dr. Galatoma gaaffii dhumaan isin gaafachuu barbaadu mootummaan kun ka saba guddaa saba bal'aa saba Oromoo
saba siyaasa biyya sanii dinagdee biyya sanii hawaasummaa biyya sanii guutumaan guutuutti dhuunfatee harkaa qabu kana dhibbarraa dhibbatti labsii argitee guggaa sanyii irratti labsee oofaa jira. Wanni kuni mootummaa ummata hinjifate kanaan dura seenaa keessatti dhageessanii beeytu. Mootummaan kuni umrii qaba akkamitti ilaaltume? Ijaaramu biyyattii irraa jalqabee fi uummanni ijaara biyya sanaa irratti qabsoo kumaatamatti kaffaluu waan biyya sana keessatti Oromootti ijaaramu gaafa qabsoo isaaf falmee argatee jiru xumuratu mu hafe xumura irra dhiyeessinee fi uummanni Oromoo gara badhaadha uummanni Oromoo gara laafessa itti fakkaatee afaaniin sobamee beekaan Oromoo osoo hin beekin goyyoo meeti qabsoo xumurratti gochuu qabu dabarsee mootummaa kanatti kenna warra afaan Oromoo danda'an warra bara baraan ergamuu godhantu afaan sobanii qabsoo kana gara dabarsan qabsoo Oromoo kumaatama inni Oromoo meeqaan itti dhangala'e gara darbe kun immoo gara laafina Oromoo irraati kun irraa dogoggora kanarraa barannee uummanni Oromoo akkuma qabsoo isaatiin mootummaa wayyaanee jigsee amma mootummaan qabii akkanaatiin hoogganamu qabate kan yeroo gabaabaa keessatti akka guddise bilisummaa uummata isaa fi walabummaa biyya isaa akka fedhii uummataa irratti kan ta'e akka gonfatu shakkii tokko hin qabu kan akka waaqifoodha waaqifoon immoo wal dhageettiidhaan walirratti walii hirmaannee wal faana taane injifannoodhaan boolabuu hin jalqabu hundaan kan ammoo injifannaa yeroo isaa gabaabaa mootummaan kun dhufeera jechuu danda'a garuu amma kufuutti garuu uummata keenya lafarraa duugaa jira ilmu qaama qabsoo inni hafetti humnee injifannoodhaan boolamne Dr. Galatooma dhumarratti dhaamsi isin hawaasa Stavanger ka biyya Norweetii akkanumas Oromoo diaspooraa biyya duniyaa keessa jiranii fi uummata Oromoo bal'aa biyya keessa jiru dhaamsi dhumarratti jecha gabaabaan dhaamsattu maaltu jira? Amleen ani injifatu waan nuti ani uffannee kan dabarsu nama Oromoo sagalee geessinee jira kan hanqatee jiru madaala humnaa jijjiiruu qaba Oromoo hidhachuu qaba isaa irratti kabaja argatte keessa jiru kana keessaa hubannoo hanqatee jiru humna mooran kanneen kanaaf waraana bilisummaa Oromoo keessatti inni biyya keessa jiru inni biyya alaa jirus kanneen warqaa qabu tokko waraana bilisummaa Oromoo harkaa hundaan kanaaf waraana bilisummaa Oromoo dhaabbannee harkaa waan qabnu qabeenya keenya biyya alaa keessumaa dinagdeedhaan waraana kana qopheessinee bira dhaabbannee akka waan barbaadne dhuunfannu waan tasbii dabarsan kanaaf boru fakkeenyaaf global robot support task force We demand justice for Oromo people. We demand freedom in Ethiopia. We demand peace in Ethiopia. We demand justice in Oromia. Stop arresting Oromo people. Stop killing Oromo people. Oromo lives matter. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Abiy must go. Abiy must leave. Abiy must go. We don't need Abiy. We need justice. We need justice. Oromo people need freedom.
Abiy is a killer. Ethiopian government is a killer. Abiy is a killer. Stop killing women. Stop killing children. Stop killing children. Stop killing Oromo children. We need freedom. We need freedom. We need justice. No peace. No peace. No peace. No peace in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Ethiopia. May I make a word of you? ufirraa kaasi yoona san afaan irraa Kirana na biyyu nu dararte ko muata kanun ko abbaleen kiyya warri hayyuun nu hayyuu jira sheekootii jira ana sakki kaniin bee isinirra waa beekee kaniin ta'in akka haala Oromoo takkatti akka intala Oromoo takkatti waan nan dhageemu dhiiga kiyyarra waan xiqqoo takka isinii dubbachuufi malee hayyuu jira beekaa jira wa'allee qabna laakiin maal dhabne walii hoogganamuu walii abboomuu dhabne dhiirti teenya dhugaanii mulfirummaan hin baddu hoogganaan Oromoo waliin ta'u hoogganaan Oromoo waan ni waliin ta'u asitti dubbachuullee hin ta'u garuu isinii haa galu ana afaan faranjiitti hin dubbadhu faranjii miti ana Oromummaan na dhageena dardarri keenyaaf qarreen ta'e himtee jirti immoo ani isinii kanaafiin himuuf qaba isi yaadachiisuu ni beeytanii walii haa obboomnu walii haa dirmannu Oromoo wal malee qabdu maa waliin kijibna mootummaa tonallee dhugaattii himachuun gaarii adawwii fi fira dummeeffachuu garuu nuti akkami maaliif jirra takka takkaan keenya arra Oromoon hanganumaa taa'astaafaan gar jirtu mee dhugaa walii haa himu bar namni yoo iftee dhugaa ifi hime bilisooma maa waliin kijibna saadhaala jennee tuutu dubbannee galu wallaahi saniifu dhaabni Oromoo cufa dhaaba keenya yoo Oromoo dalagute nuti dhaab namaa miqa feena dhaaba Oromoo dalagu feena dalaguu dalaynaan ni qeeballe dalaguu baannaan gara doomi kabiriif jennee bira kun saniifuu ilmaan Oromoon waraabee isaa nyaachuu jiru Oromiyaatti dhiigni isin haa danfu maan yoo mimi nama taa'anne anarraa jalqabi arra maran kullu sidaan dhugumaan Oromummaan nu dhageenye hogguu waa'ee jira jaan alaabaa qabannee tolfanne makiinaa ta'e itti goonaa dhufu Oromummaan goon iji walitti kijin saniifuu abbaleen Oromoo abbootiin Oromoo sabaa sablammiin Oromoo hiniis nuti yoo hantufa keenya tufnellee wayyaanee usurraa baasne abiyyi naftanyicha haadha nyaate diqaalaa abbaan beeyin Oromoo keenyaa ni tokko nama abbaa ifi qaade namni abbaa beeku akaakoo gaafata kun abbaa isaatu beeku manaama haadha isaa nu hima haadha xiyyaatu nu gusaan ta'a meenaadha qabnu maraama nu gusa haadha isaa ta'a naftanyichi nuti naftanyicha turraa darbine wayyaanee turraa darbine nutumaatutu nama Oromoon gara ballanna intalti garaa sababni abbaleessarraa ulfooyyii jira lakkii jettuun beeyu lola ammaa booda hay waan taatan darga qaamee dardarri teenya hay wallaahi akkallee naa ta'ina lubbuu teessanii fi maabbuu galtan lubbuu jaartii bira raftan lubbuu bireetti bira teessan yaadadha abbaleeyyi feeni waraabeessaa jira feda wallaa akkoomni guddiin jiru dhiiga kiyyaa dagafu abbaleeyyi kiyyu isin cufa diinni takkana kaasin darbuu qabdu wallaahi Oromoon guyyaa tokko yoo namni والله كوي إنه رامبر باسس أوروبون في ورثة عالم مارينا داود نفتنيا داود نفتنيا galaa qaba nafxanya داود نفتنيا النفتنيا في أوروبيا رهاباتو في أوروبيا تيجي جيتونا أوروبيا تيجي ليلفتونا في نفتنيا تيجي أوروبيا تيجي أوروبو كفا مكيسي ilmaan Oromoo dammakaa biyya teessanitti abboomuu qabdan abboomuun immoo akkanuma ta'anii diimi na barataan keenya barnootaan waraanni keenyaas waraanaan
dibina isin qabsaa'aa dura namu qarshii qabnu qawwee uummata keenya hambinne Oromoon dhiira taatu dhiirri qawwumatti ana mantatti dhalaa qawwee qaba dhiira kudhanii garagalchu maali kijibna qawwee lamaa bitaa yoo dadhabdan gargar ziyaarata goombine namu qatamata bifaale Oromoo biyya tokko bilisoomti Oromoon tu Oromiyaati Oromoon tu Oromiyaati Oromoo mutuwaan hin sabnu ol jaalanna Oromoo ol bira dhaabbanna Oromoon Oromoo malee hin qabdu Oromoon karaa bal'achuun qabdu ammaa booda namni kuif ta'e namaa ta'a Oromoon turee fi haa taatu gaarummaa manarraa abbaa manaa kajaartiin hin taane ilmaan taane yoo arabee waa godhe sangawwaa jennaan Oromoon amma maalee nu godhe danyaa maalee mee ilaalla diplomaasii dubbateettan tureen ta'a diplomaasii maal odeessan addunyaan nama humna qabdu deeggartu Oromoon humna qabaatanii deeggaramtu viva Oromiyaa viva Oromiyaa viva Oromiyaa ilmaan Oromoo galatooma ilmaan inni dhufa nageetti. hedduu galatoomummaa keenya hannaa beektanii sagaleen isin irraan kan asirraa tokkotuuni hawaasa keenya amma bartorbaan kana ture mormii taqarreetti ture miti sagaleen isin tunjubuu qarree dhibbaatan meeqa biyya jirtuuf sagalee taatee adduu agara tokkuuf onni akkasii sana biyya teenyaaf irratti yaamanne akkasii mootummaan Itoophiyaadha zamana halmaanitti gadi galtanii maallaqaatu seene lubbuun isaa geesse lubbuun isaa hanqatte qaanyii waan ajaa'ibaa maallaqa itti argate manta lubbuu Oromoo hafateeti har maallaqa garagale maaliif nama ajjeesuuf mur waraanni gamana deemuudhaaf maallaqatti ajimamti maallaqa fitatee amma hara maallaqa fitateeni hara nama saamuuf deebi'e kanaafuu nuti immoo asii qabsoota galgalaa gara firiirsuu qabna daawun abi Down, Abi! Down, Abi! Down, Abi! Down, Naftanya pintar warna dia cina serawi. Down, Naftanya! Down, Naftanya! Down, Naftanya! Down, Naftanya! Me sagale me Oromo. ويمني رجعت ويمني Lammi Benya, free all political prisoners, free all political prisoners, free Jawad Mohammed, free Bakala Garba, free Hamza Borena, free justice. We need democracy. Ethiopia. Stop supporting Ethiopian government. Okay.